አንገቷ ላይ ናንጫቃጫቂን በቃ አንጭቅጭቂ መከንዳ ዳበ 2 1 let's go oxygen Ashma karta daftar tiki abak kertene gaya kena senaka wecha video berat suara terima ejra video kan tak kabar tanah kegam ada di udan sirla kabar moni channel kan apa rata tahu ujra subscribe bocun negara nama turun notification tu kasih cor bada ya do kawatan comment beres tu gara video kenya tinda bindra odupa ye nama gadis tu ujra suni si odusi gando guya torballa mandura rakhani masrat aba post gote jut turte full FBC isirratti guyyaa gaafa sana akkas jirte post goote turte jechuudha seeni guyyaa kaleessaatti kana jechuun February 9 akkasii post goote jechuudha gaafa guyyaa tokko jeeshan 2015 ganama sa'aatii tokkotti magaalaa Dodolaa ganda Maddawaabee naannoo warshaa Toltu jedhamu daa'ima waggaa 2 Faiz jedhamu nama maqaan isaa Izzaddiin Kamaal jedhamu fudhateenuu jedham liqeera namni Izzaddiin jedhamu kun daa'ima kana kan isiniif deebisu qarshii 100 yoonaa kaffaltan qofa jechuun maatii doorsisaa ture sababa kanaan haati daa'ima rifaatuudhaan hospitaala seenteerti daa'ima see jilaa fudhee deemee jechuudha maaloo namni suura daa'ima kanaa fi suura gurbaa daa'ima kanaa namni argitan nuu iyyadhaa yookiin waan ijaarii yoo argitan illee waan sii kaffallaa nuu barbaada lafanni jirutti yoo argitan nu quunnamaa jedhee lakkoofsa bilbilaa kaa'anii turan namoonni baay'ee gochaa turanii February 9 post gootee deebite immoo guyyaa afur booda mas deebite post gootee jira guyyaa 5 booda February 13 deebite daa'ima kana maaloo maatiitti akka deebi'u nu gargaaraa turte masarra dhaabaa jechuudha haga dandeessu sagalee taateettiif jechuudha keessumattuu Facebook irratti namooti yeroo sana followers gurguddaa qaqqabanii posting goone amma garuu erga mucaan du'e namni post gochuu baay'ee jira yeroo sana samas deebite hanga amma hin argamne otoo lubbuun haadhaa hin dabarree daa'ima kana akka ijaan argitu nu godha haati sababa daa'ima sana jalaa fuudhee deemuuf dhukkubsattee turte jechuudha namichi daa'ima fudhatee badee bilbila kanaan bilbilee qarshii galchitu malee daa'ima kee ijaa hin argitu jechaanii jira Ede bilbila obdee turte maal oddoo namtichi jiru ogeessonni addaanuuf dubbisaa mucaa daa'ima kana arsii lixaa Dodolaa irraa fuudhee eessa akka buuseen beekamu ogeessonni seeraa maaloo maatii kana gargaaraatti post gootee turte masarati haga danda'amullee namooti sheerii gochaa turaniiru namoonni sagalee taa'aa turaniiru garuu daa'ima kana lubbuudhaan oolfachuu hin dandeenye jechuudha maatiin gurbaan akkas godhees immoo mucaa kana hin ajjeese jechuudha Daa'ima maatii maanu barbaadaa jedhamee iyyataa turan FB koratti maxxanseen ture jettee torban lama dura namni Izzaddiin Kamaal jedhamu arsii lixaa naannoo Dodolaa maatii jalaa daa'ima waggaa 2 Faiz butee jalaa erga deemee booda qarshii 100 akkaawuntii koorra galchitan malee lubbuun daa'ima kanaa hin argattan jedhee doorsaa turu anis maxxanseen turette masarra dhaabaa jechuudha akkuma jedhee ajjeesee harka poolisiitti kennachuusaa poolisiin yeroo ani hidhamee turetti na beeku kuma jedhamu tokko galgala bilbilee natti mee jira Laftii fi samiin natti gadi gombifamtee anaan kichuu koo dhalakoo mucaa kiyya baay'ee gadda guddaan natti dhagahame jette inna waan hedduu nama gaddisiisudha qaamni poolisii maaf iyyata kanaaf gurra kennuu didde nama gaaffii seega yeroo sana amma poolisoonni yookiin qaamni poolisii iyyattee dadhabdee namni barbaacha dhaqeen jiru yeroo baay'ee jalqaba qoosaa fakkaata roobee waan akkasii amma anti mataan kiyyallee amma dhuguma mucaa kana jechuun beeka nama fiilmii faa laalee yookiin akkamitti mucaa faa nama jalaa fudhanii birrii fiddu malee nan ajjeesa akkasii waan akkasii kun darbee hin jiraata keessumattuu qaama hidhateen waan akkasii kun hin jiraata yeroo baay'ee nama qabanii birrii fidii maal kun hin jiraata garuu mucaa xinnoo akkas naannoo hin baratamnetti mucaa xinnoo fudhanii birrii hiddanii mucaa keessan fudhattachuun beeka waan jiru miti dhuguma mucaa kana mugaraa jabaateen ajjeesa jedhees namni yaade hin turre mee biyyoo yaalee dadhabeellee yoo birrii argate biricha fudhata yookiin immoo seerris hin qabu hordofeeni yookiin immoo yoo biricha dadhabee mucaa kana deebisee fi gashaa waan jedhufa yookiin beekaa mucaa dhaqee mana birafaatti gadhiisa yaadaa ture dhuga garuu inni tarkaanfii guddaa irratti fudhatee mucaa kana hudhee ajjeeseetu jira jechaa jiru dhugaa waan hedduu nama gaddisiisudha gaa mucaa fi jannata haqanisiisu mucaa sana maatiidhaaf jajjabina hawwina gurbaa sana immoo adabbii isa fakkaatu erga seeratti erga kennee hidhaa qofa mitiitu adabbii masa fakkaatu adabbii mituma ajjeesanii baay'ee gaariidha nama akkasii jechuudha maaliif daa'ima kichuu karaa waan beekne yeroo fuudhee keessin hudhee ajjeesu bira turseessi assaqaayee ajjeesu baay'ee nama gaddisiisa egaa seerumti adabbii isaa madaalu haa kennuu fi maatiidhaaf jajjabina haa kennu gara viidiyoo keenyaatti darbina. No.
Yaada isaanii suuraa yeroo cidhaa yeroo baay'ee walitti tuutuuf ol dhungattu kaataa kun baadiyyaa keessatti yeroo baay'ee hin sodaatama qaaniidha. Ishis ta'ee viidiyoo cidhaatti taanu ilaalamu. Samasi angatu ale. Angkadani borno foto kaasa tu mudit kawatan ramane. Erga sodaatan inni sani tagadi ambaduni ungaduni mal beka video na kesitti tabatu garu soda nama nago ma barbache fuchun ker gan ulle soda ma barbache kesmo terga fute mo maaf sodatta full ro yunan wa bayi godo 3, 2, 1. Let's go. 3, 2, 1. Let's go. Sara machichun gade da kabiya la fara manti gade yo jirate ya wantin godan yo de kas dugani macha wanti focus yo jirate kas Esa rufte ya sakati esa rufte. Ate sakati rufte. Ana interview si goda musi interview na goda. Si. Mare ana tu esa rufte si jadi segala macam har. Ora tak. Akame esa gese biyitti nama. Biyitti esa gese. Galalaya. 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 Bute gay. Galalaya tiada bute. Holu terang darbiti laya beragesi cha. Laya tiada bute. Mucha kana betu dibabi tu irratti marsa sadafamo ofrafara kan sa interview gochani jirani kanan dole video sa sirratti reaction hojjetera. Mucha baay'ee nama toltu baay'ee nama kabajisu jechuun seenaa tokko kina asaasen dubbatu hedduu mucha baay'ee namatti toludha. Nama bolessa seetu. Hello baba kalu. La kaya bodde ambash kada hojii walii keera engadda wayyaadii fadhee bee jennaan maala haadha kee fuffattee baate jennaaniin mooja haadha kee jedhanii be'eeti mucaa koonaa ilaala haadha shoreetti simeera'ee naqamtee hin jira. Funani kalame yeni tafunal. Etsa tafunal. Eni funfanan, so funfanan. Wangu ni fani miti garu normali. Wanti na kofalchiso na antini wansa editi godhan kana video san fidanii ragashani sochina sarata garsi edit sadmale video kun video video tala wanna ma kofalchisu miti garu iro sana kas editi godhan ni fani da no na kofalchisa Oxygen mal. Oxygen. Oxygen? Oxygen beku. Ya cambe kamar malam masam beku. Dismiss. Fayyadam tembeku si oxygen ni. Sini faida ini. Bukan tu? Oxygen ni fayyadam tembet. Kenapa oxygen ni malah kata tembet? Kenapa kata oxygen fayyadam malah? Ani fides tiga na fayyadam ta. Fides tiga ta? Kenapa ya? Si fides fayyadam ta. Kalau agak oxygen fayyadam tembet. Oxygen. Garu wan beka fakkaata jechuun wan beka hin beeku charu fakkaatu oxygen. Dina ko amajaji koi. Dina ko setanai. Hello.
bashkada Bashkada. galata waaqayyo maaliyaati yoo manaa bilbiluu dhiiste naan caqacaqiin baqqaan ciqicciqii makeen dadhabe ilaamee bashkada atillee isa suutumaanii baaburuma gaafa naquutti dura naa naquu fetteetu akka kana maraatte mini aansiin maraacha ganaan maraattu taanaan eenyu hoc indaaminni magaalaa naqamteedha mazooraarraa tikeettii kutu kottu tikeettiin si jammarsiisan naanitti yaada jedheen malee ilaan immoo ani immoo in argitana agarta surreeffadhe immoo na agarta in argitammoo annan deemalee nan cabe mini ani siin sodaadhu siin sodaa Akkuma beekamu kun viidiyoo isa jalqabaa irratti bashkadaan abbaa manaa seetii fi wal hiikaniiru jechuudha. Yeroo uffata adii gurraacha uffatan sana iskiriiptii mataarra wanti kun deemee amma walitti hin deebiin jiru jechuudha. Bashkadaa sana homaa uffata odeeffannaan hojii haadha keetiin jedheeni sabooda erga manaa bee ijoollee qonnaa ilaalatte baate amma deebiin jirti bilbila immoo walitti haasa'u jechuudha. Paartii qaba viidiyoo isheen TikTok irratti hojjetaa jirtu baay'ee faniidha. Yoo jalqabdee baay'ee fudhatama argataa jirti namatti tola dhugaa. Hordoftoota kiyyaa viidiyoo fanii isiniif qabadhee gabaabbattu malee kana fakkaata yeroo biraa viidiyoo biraatiin gortee murtii